sababa adda addaadhaan lapheen kee yeroo si cabu hin sodaatiin, hin rifatiin, hin birratiin. Yeroo tokko jireenya keenya keessatti rejectioniidhaan ta'uu danda'a. Biizinasii keenya nu harkaa bittinnaa'uudhaan ta'uu danda'a. Wantootni bara keenya yeroo keenya itti xumurree itti fixnee walitti qabanne nu harkaa bittinnaa'uun ta'uu danda'a. Gara jireenya kootitti wanta akkasii hin ta'a jettee wanta ati expect hin goone, wanta ati yaanne gara jireenya keetitti yeroo dhufu yookiin qorumsa guddaa keessa yeroo galtu hin sodaatiin. Ati yeroo ofiif laattee laphee kee cabe sana wal'aannattee caba kee sana fayyifattee yeroo achi baatu jireenya kee keessatti diyaamandiidha kanatti taatu. Diyaamandiin amalli diyaamandii hundumti keenya akka beeknu qaaliidha. Namni jireenyaan qoramee bahu, mohee bahu, keessaa cabsee bahu, of lapheesaa yeroo ofiif laatee wal'aannatee fayyee jabaatee achi keessaa yeroo bahu lammatan cabu, lammatan kufu, lammata gad hin jedhu. Rakkinni kana dura isa qunname lammata karaa isaarratti isa hin qunnamu. Jireenya keenya keessatti wantootni gara jireenya keenyaa dhufan, qormaatni gara keenyaa dhufu diyaamandii godhee nu hojjetee nu biraa deemuutu isarra jiraata. Namooti rakkina keessa darbanii namoota baratan kam caalaayyuu namoota jaboodha. Falatu isaan bira jira. Sababiin isaas kufanii ka'uu arganii barsiisu waan ta'eef. Madaarraa akka fayyan arganii darban waan ta'eef. Namoota akkasii kwaalitii mataa isaanii qabaatu. Kanaaf ati jireenya kee keessatti mi'aa taatee argamuudhaaf piroosesii ati itti hojjetamaa dhuftudha. Qorumsi gara jireenya keetii dhufu. Dhagaa kasalaa tokko diyaamandii ta'ee hojjetamuudhaaf piroosesii baay'ee keessa darba. Akkuma hundi keenya beeknu diyaamandiin piroosesii HPHT high pressure high temperature jedhamu keessa darbee wanta hedduu keessa darba. Kiiloomeetira 300 amma 600 lafaa gaditti awwaalamee o'a guddaa keessa yookiin pireesharii guddaa irratti fe'amee o'a guddaa o'a digirii seentigireedii 1200 keessa taa'ee achi keessa yeroo baay'ee o'a sana keessa erga ture booda achi keessaa bahee diyaamandii ta'a. Wanta baay'ee keessa darbee jechuudha. Diyaamandii wanta kaanirraa wanti adda isa godhu jira. Baay'ee qaaliidha. Baay'ee cululuqaadha. Reflect godha. Diyaamandiin reflect godha. Bifa halluu barbaadanti jijjiiruu dandeessu. Diyaamandii akkamtumaa ooltanii dhagaadhaan isiniin cabu. Diyaamandiin kan inni muramu diyaamandiidhaan qofadha. Callisee abbaan barbaade boortumee cabsuu hin danda'u diyaamandii. Sababiin isaas diyaamandii itoon ta'in dura dhagaa kasalaa ture wanta baay'ee keessa darbee dhufe. Rakkina baay'ee keessa pireesharii baay'ee keessa darbee dhufe. Yeroo dheeraadhaaf wanta inni dabarseetu jira. Atis akkasuma obboleessa koo, atis akkasuma obboleettii koo jireenya kee keessatti barattee eebbifamtee ijoollee keefillee waa bituu amma dadhabdutti mataan kee gadi si cabee mana kiraayillee kaffaltee jiraachuudhaaf hiriyaa keedhaa gaditti taate maatiin firaan tuffatamtee rileeshnshiippiidhaan ati naan taatu eessayyuun geessu jedhamtee ganamtee nama biraan geeddaramtee wanta baay'ee keessa darbuu dandeessa. Garuu akkuma diyaamandii sana keessa dabartee jennaan wanta biraadhaan tumamteen cabdu qulqulluudha. Diyaamandii yeroo hundumaa kan inni amallis inni itti beekamu qulqullina isaadhaanidha. Diyaamandiin baay'ee qulqulluudha. Baay'ee qaaliidha. Qaalii ta'uu isaarraan kan ka'e diyaamandii amma quba keenyaa kana fuunee gatiisaa gamoo guddaatti hin bituu dandeenya. Baay'ee diyaamandiin baay'ee qaaliidha. Baay'ee mi'aadha. Diyaamandiitti fuutanii asiidii yoo naqxanii asiidiidhaan gubachuu hin danda'u. Yookiin bifi isaan geeddaramu. Warqeetti fuutanii yeroo asiidii naqxanii warqeen sun maal akka inni ta'u hundi keessan beektu.
Diyaamandiin garuu asiidiidhaan. Diyaamandii mana tokko keessanii manichi yoo gubateyyuu diyaamandiin suni bifi isaallee hin jijjiiramu akkuma keessanitti argattu. Because ho'a sanatti beekaka. Qorumsi har'a gara jireenya keetii dhufaa jiru yookiin jireenya ati keessa jirtu. Wantati iyyaanne wantati expecting goone kan namaa gadi si godhe. Kan akkati boquu kee ol qabattee hin deemne kan wanta deebitee fayyita sitti hin fakkaanne na amani bor fayyitee seenaan kee muuvii bareedaa iskiriiptii bareedaatu saba'a. Bor guyyaan gara biraadha. Seenaa jettee yerootti bira dabartee haasoftu jira. Namoota har'a gurguddaa jedhaman beekamoo jedhaman bakka gurguddaa ga'an addunyaa irratti beekaman duuba isaanii seenaa ajaa'ibaatu jira. Atis akkasuma. Jireenya keenya keessatti yeroo wanti tokko dhufu kwaalitii jireenya keenyaa hamma keenya bareechee nu miidhagsee nu jabeesseetu kan inni as ba'u si jabeesseetu kan inni as ba'u. So yeroo ofiif laadhuu wallaannami yeroo ofiif laadhuu laphee kee sana fayyifadhu dubbisi ofiif yeroo laadhu of jaalladhu keessaan bahaa jedhee amani. Wanti keessan darbamu hin jiru. Bor yeroo ati baatu namootaaf nama hin taane taateetti fakkaachuu dandeessa. Ati garuu qaaliidha. Qaalii hin argamne. Namoota rakkina keessa darbanii bu'aa bahii hedduu keessa darbanii kwaalitii isaanii hubattanii argitanii beektu. Namoonni jireenya isaaniitti wanta hin yaanne keessa darbanii bu'aa bahii tabba guddaa bahanii. Bakka itti namni harka isaan qabu hin dandeenyetti bakka gargaarsa hin qabnetti wanta hedduu keessa darbanii as gahanii kwaalitii isaanii ilaalaa namoota akkasii. Namoota akkasii namummaa qabu dafanii namaa garaa laafu. Dafanii nama understand godhu. Dubbatanii hamaan afaan isaaniidhaa keessaa bahee nama madeessan hin beeku kaa jecha akkam akka inni nama madeessu. Hin beeku kaa rakkina isaanii namatti himatanii understand isaan gochuu dhiisuurraan kan ka'e hammam lapheen isaanii akka inni cabe. Hin beeku qobaa isaanii rakkina isaanii gumgumanii waan arganiif gurra siif laatu si dhaggeeffatu. Fala siif fidu. Namootaaf dhala namaaf bakka guddaa qabu. Namooti rakkina keessa darbanii jabaatanii as bahanii kwaalitii mataa isaaniitii qabu. Atis har'a boriin kee bareeda akka ta'uuf qorumsi gara jireenya keetii dhufe malee si balleessuudhaaf miti. Har'a rakkattee dhiphattee sitti dukkanaa'ee dukkanni wanta ifu sitti hin fakkaanne. Na amani wanti hundumtuun darba. Bor kaleessa akkas ture jettee yeroo itti taasoftutu jira. Yeroon ati amma keessa jirtu yeroo itti jabina kee barbaadudha. Yeroon amma ati keessa jirtu yeroo ofiif laachuu qabdudha. Of dhaggeeffachuu qabdudha. Abjuu kee xiinxaluu qabdudha. Karaa kanaan sin baasu yoo ta'e karaa kee geeddarattee ka yeroo itti deemtudha. Fala kee barbaaddattee sana keessaa yeroo baatu ati qaaliidha. Ati jabaadha. Ati diyaamandiidha. Namooti si darbatanii kiiloomeetira 300 hamma 600 keessa si awwaaluu danda'u. Ho'a digirii seentigireedii 1,200 gaditti ho'a akkasii pireesharii guddaadhaan si guggubuu danda'u. Maatiin firaan jibbamtee tuffatamtee isheen inni immoo gurra dhabuu dandeessa. Namni siin har'a gatiitti si lakkaa'u dhibamuu danda'a. Ati falattee jabaattee jennaan bor mi'aa taata. Bor barbaadamtee siin mari'achuuf barbaadamtee baatiriidhaan siin mariisisuuf yookiin immoo si wajjin wal arguuf sirraa barumsa waraabbachuuf sirraa furmaata waraabbachuuf yeroo itti baatiriidhaan barbaadamtutu jira. Jabaadhu. Laphee kee cabe wallaannadhu.
mataa kee gadi jedhe ol qabadhu. Jilba kee yookiin mogolee kee si jalatti laafe jabeeffadhu. Of wallaani akkuma namni cabee tokko wanta adda addaa manyee wanta adda addaa dhugee of wallaanee achi yeroo ka'u jabaateetu ka'a. Lafeen isaa qofa toon taanee foon isaallee jabaatee lammata bakka sanatti bakka cabee fayye sanatti hin cabu. Namni rakkina keessa darbe tokko irraa baratee darba. Of barsiiseetu darba. Adeemsa jedhee irraa of sirreessee irraa baratee dubbisee akka mana barumsaatti itti fayyadameetu yeroo darbu sun isaaf seenaadha. Jireenya isaa har'aa mi'eeffachaa jiraata. Rakkinoonni nuun keessa dabaru hundumtuu akkuma dubartiin ulfooftee ulfa ishee sanatti cinqii meeqa keessa dabartee rafuu dadhabdee nyaachuu dadhabdee deemuu akka garaa ishee dadhabdee akkuma guyyaa tokko garaa ishee keessaa ba'ee mucaan namni lubbuu qabu namni nama ta'e uumamni waaqayyoo uumaan harka waaqayyoo dhaan kan uumame garaa ishee keessaa yeroo bahu akkuma obbaafattu siifis akkasuma guyyaan kee lakkaa'ee guyyaan kee gahee wanta har'a keessa jirtu keessaa obbaafattee yeroo itti rakkina kee hirraanfattutu jira. Abdiin kutatiin yeroo hundumaa abdiin kutatiin abdii kee waaqayyoo keetti godhadhu. Boor sababni seenaan kee haaraa boor sababa galata keessiif ta'uu danda'a. Wanti kaleessa keessa darbee har'a kanarra ga'uun koo jettee afaan kee ganamaa galgala galataaf saalxa ta'a. Uqubaa waaqa keef gashita ta'a. Hundi keenya iyyuu jireenya keenya keessatti ani jireenya koo keessatti toon barreessee muuvii ajaa'ibaa dhumni isaa bareedu wanti ta'u hedduutu jira. Wanti hin darba sitti hin fakkaanne dukkanni hin bari'a namatti hin fakkaanne hedduun jiraachuu danda'u garuu hin darba. Yoo maal taate yoo ati jabaatte yoo ati of ol'aante yoo ati sana seenaa gootee darbuudhaaf kutattuu taate ofitti jabaadhu. Hiriyaa tokkoon qaba. Hiriyaan koo kuni seenaa ishee yeroo natti himtu amma dubartii sadarkaa guddaarra geessedha. Mana barumsaa yeroo barattu yuunivarsiitii yeroo barattu wanta yuunivarsiitii Finfinneettidha kan isheen baratte wanta itti barattullee dhabde every Saturday dhattee baareellaa baattee birrii 20 argadha jette. Birrii 20 torbeetti dhattee hojii humnaa hojjechaa oolte birrii 20 argatte. Egaa akkuma hundi keenya beeknu dubartiif wanta baay'eetu barbaachisa. Sanaan wanta hundumaa goggodhattee ishee torbanitti birrii 20 ganamaa amma galgalaatti dhagaa baachaa oolte. Argattuuni of barsiiste dormii jiraatti dormii achi nyaatti barattu reegulaariidha. Garuu immoo wanta baay'eetu jira. Sana keessan darbe jettee seenaa ishee dabarsite sana har'a yeroo natti himtu sadarkaa isheen har'a keessa jirtu yeroo yaadu wanta baay'ee akkatti duubatti deebine arginu yookiin akkatti duubatti deebine ilaallu nu godha. Namoonni seenaa akkasii kana keessa jirtan isayyuu qofa miti eebbifamtanii hojii qabattanii itoo maqaadhaaf mindaa qabdanii garummoo mindaan keessan daa'imuma keessaniif illee laanchii hidhuu yookiin laaqana hidhuu kan hin dandeenye wanta baay'ee sababa adda addaa qorumsa adda addaa qoramuu dandeenya hin darba. Mucaan kun kaleessa akkasin ture jettee har'a jabaattee sadarkaa guddaarra geesse namoota hedduu maatii isheerra dabartee ijoollee isheerra dabartee namoota hedduu gargaarutti jirti. Yoom maqaa ishee dhee hundi keessan kan beektanii seenaa ajaa'ibaa miti. Kan har'a nama gargaartu hin beetti waan ta'eef rakkinni maal akka ta'e hin beetti waan ta'eef dhabuun maal akka ta'e. Kanaaf namooti
rakkina keessa darbanii as ga'anii qaaliidha kanan jedhu kwaalitii mataa isaanii qabu kanan jedhu namooti rakkina keessa darbanii as nama kabaju nama dhaggeeffatu tuffatamuun maal akka ta'e hin beeku waan ta'eef bakka guddaa namaa qabu namummaa qabu wanta kamiyyuu yeroo ilaalanii wanta kamiyyuu yeroo arganii anaaf qofa miti kan isaan jiran nuuf jedhanii yaadu fageessanii yaadu dhalootaaf yaadu biyyaaf yaadu yaada ce'utu isaan bira jira because gufuu baay'ee ce'anii dhufanii ka laga baay'ee daakanii dhufanii ka tabba baay'eetti dafqanii dhufanii ka kan hedduu sana ajaa'ibu namoota baratanii digrii 4-5-6 maal baratanii eessa gahan irra namoota rakkina keessatti guduunfatanii bakka gahantu kwaalitii qaba hunda jechuu koo miti jireenyi wanta mana barumsaa caalaa nama barsiisa ankanaaf yeroo baay'ee jireenyi nama wanta dhugaa ta'e tokko muuviillee yeroon daawwadhu yeroon kitaaballee dubbisu seenaa dhugaa dubbisuun jaalladha irraan baradha ka rakkina namaa dubbistanii boossanii maal jettanii dhumisaa yeroo baay'ee bareedu muuviin biyya kanaa muuvii isa biyyaallee yeroo baay'ee dhuma irratti aaktarii ajjeesanii maal jedhanii muuvii laaltanii waan seenaa dhugaa jechuudha dhuma irratti yeroo wanta gaarii ta'u hammam gammaddu waama dhugaa wayii nutti fakkaata seenaan kee seenaa ta'ee barreeffamuudhaaf bor wanta barreessitu wanta dhalootatti himtu wanta ijoollee keetti himtuudha kanatti har'as irratti raawwatamaa jiru obboleessa koo obboleettii koo never give up never surrender duubatti takkaan deebiin addaan hin kutiin duubatti hin deebi'in fuuldura keetti tarkaanfadhu beeloftee yeroo nyaattu uffee jechaa nyaattaa innee bottee yeroo dhugdu qabbaneeffattee galateeffachaa dhuddaa hin daartee yeroo uffattu yeroo argattu itti gammaddaa in tuffatamtee yerootti booritti barbaadamuutu jira in ganamtee kan si kabajee miilla keessi dhiqeessi wajjiniin jiraatu waaqayyo siif qopheessa yeroo hundumaa haala kam keessattiyyuu yeroo jiraannu gaarummaa facaasaa jiraannu akkuma qotee bulaan tokko xaafii facaasee haamee facaasee aramatee achi kotokkotatti wanta baay'ee godhee piroosesii baay'ee keessa darbee akkuma wanta facaasee boora aqee haammatu akkasuma har'a jireenya kee keessatti wanti facaaste hundumtu guyyaatti itti haammattu dhufa tasa abdiin kutatiin tasa sittiin dukkanaa'in tasa sittiin dukkanaa'in dhiifama tasa sittiin dukkanaa'in gara fuuldura keetitti adeemi jabaadhu laphee kee cabe wal'aannadhu waaqa keetti hirkadhu waaqayyoon karadhu abdiin kutatiin abdii kutachuu caalaa duuni hin jiru abdii kutachuu caalaa kan dubatti nama deebisu hin jiru ofiif wabii ta'e ofiif abukaatoo ta'e ofiif yeroo kenni of jaalladhu of wal'aani of jabeessi ofitti tasaasi of dhaggeeffadhu fuuldura keetti tarkaanfadhu dhoksaa garaa keetii waaqa keetti maddu erga darbee booda seenaa kee gadi baastee namootatti hin barsiista generation ittiin geeddarta isa booda jireenya kee keessatti qaalii taatee kabajamtee kabajjee hubatamtee hubattee jireenya keetti fufta mi'aa jireenya kee dhandhamachaa jiraatta gaarummaa kee achitti facaastee asitti hammachaa jiraatta nama si gaddisiise ni warra gadi si qaban warra si tuffatan warra kiiloomeetira 300 amma 600 asii gadi akkuma diyaamandii awwaalanitti si awwaalan hundumaaf isaaniif
dhiifamni malee toon taane ati nagaa waan barbaadduuf qofa isaaniif dhiifama godhiiti jireenya keetti fufi. Ati nagaa barbaadda, ati boqonnaa barbaadda, ati fuulduratti tarkaanfachuu barbaadda waan ta'eef. Haaloo ba'uu barbaadda taanaan in taatu eessayyuun geessu, eessayyuun gahu kan jedhanii achitti lafatti sigatanii darbanii ta'iititti agarsiisi. Kana haaloo ba'uun bakka sana gahiititti agarsiisi. Kana haaloo ba'uun homaa akkati hin taane wanta barbaadde ta'uu gochuu akka dandeessu godhiititti agarsiisi. Kana haala ba'uun malee haaloo ba'uun nama sana miidhuu miti. Inni gadaantummaadha. Yeroo hundumaa yaada ce'u, yaada moo'ichaa qabadhuuti jiraadhu. Dhiifama namootaaf godhi. Garummoo waa gochuu akka dandeessu gahiititti agarsiisi. Karoora kee tasa namatti naasayi. Akkatti si miidhan, akkatti gufuusi jala kaa'an isaanitti karaa agarsiista waan ta'eef wanta ati gootu hundumtuu ofiisaadhaan bora ofaa dubbatu. Namoota si tuffataniif, namoota inni calliseetu gatiin qabu dhagaadha siin jedhaniif diyaamandii akkati taate ta'iititti agarsiisi. Yeroo hundumaa Waaqayyotti hirkadhu. Kan nama gargaaru, kan nama biraan deebine, kan nama dhiisne, kan nama ceesisu, kan ati wanta barbaadde qofa toon taane wanta si barbaachisu hundumaa jaallatee isa sii kennu Waaqa kee kadhachaa jireenya kee jiraadhu. Seenaadha irra deebi'eensi jira sababa adda addaadhaan kanaarra lapheensi cabee jiru. Bor lapheen kee fayyee seenaa kee odeessita waan ta'eef jabaadhu laphee kee wal'aannadhu. Kana dhaamsi koorraa waan na dhaggeeffattaniif hedduu galateemaa. Horaa deebanaa dagaagaa koomentu gochuu hin dagatinaa. Sheer gochuus hin dagatinaa. Guyyaa gaarii qabaadhaa.